isaan fudhataa jira waan ta'eef ana hamma haala kana irraa jijjiiruu barbaada. Bakka mallattoo kalarii isaatti ni deebi'a jechuudha. Eegasii booda boordarii irratti ni deebi'a. Boordarii isaa irratti bifa jijjiireetti ilaalaa jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan boordarii kiyya irratti isa bifa diimaa kanatu irraa deema jechuudha. Bifa diimaa kana irratti dhiisee bifa diimaa kana irratti erga ta'ee bira dabraa jechuudha. Leebilii kana irratti ni tuqa. Isa kanarra amma bifa filachuu qabu kunoo haala kanaan bifa kanarra naa fudhateeti jira jechuudha. Bifa kanarra erga fudhateeti sana booda haala kanaan biraan dabraa jechuudha hordoftoota keenya. Eegasii booda Oroo chaanaal jedhee haala kanaan barreesseetiin jira waan ta'eef gara duraatti harkisee hanga bakka viidiyoon itti dhumatutti ni ta'a jechuudha. Yoo barbaade itti maddisiisuu danda'a. Hanga dhumaatti itti harkisuun waan na barbaachisu hanga dhumaatti harkisaa haala kanaan kaa'ee jira. Hanga dhuma viidiyoo itti tolchuu barbaadutti erga kaa'ee booda sana booda gara duubaatti inni deebi'a jechuudha. Ergasii sana booda haala kanaan erga tolchee booda jechuudha. Viidiyoonis haala kanaan naaf toleeti jira jechuudha hordoftoota keenya. Haala kanaan erga tole booda haala kanaan tolchee booda jechuudha hordoftoota keenya. Daqiiqaa takkaaf haala kanaan viidiyoon nu tolchine orjinaaliin isaa kunoo kan dhiqamiin haala kanaan jira jechuudha. Saniif kana wal bira yoo ilaalle ufumaa keessanii murteessuu dandeettu jechuudha. Bareedina kamtu caala akka qabu ofii keessanii ilaaltanii murteessuu dandeettu. Isa kana haala kanaan edit gootu jechuudha hordoftoota keenya. Inni itti aanu immoo isa viidiyoo haala kanaan tolchine jechuudha. Amma irraa duubatti deebi'aa isa duraatitti waan tolchuu barbaaduuf jechuudha. Yookaan ammoo mallattoo duuba ganaa kana edit gochuurra amma sa'aatii na fudhata waan ta'eef raayitii bakka kana tuquudhaan ergaan tuqee booda al takka ammas ni tuqaa. Ammas andoodee ammas ergaan tuqee booda sana booda bakka duriitiin naaf deebi'a jechuudha. Bakka ani irraa haqeetti isin mul'isa jedhee san duratti deebi'ee haala kanaan naaf tolfamuu danda'a jechuudha. Sana booda mallattoo raayitii olaanoo isinitti agarsiisa jedhee yaadee sana booda erga mallattoo raayitii gubbaa argatu hidhanii sana booda bakka seevii isin fida. Haala kanaan qulqullina isaa irratti erga filattanii booda haala kanaan seef godhachuu dandeessu jechuudha. Hagasii booda lakkaa'ee hanga inni dhumuu ni eedu. Sana booda erga lakkaa'ee dhumee bilbila keessanii irratti seef isiniif ta'a jechuudha. Kanaadha hanga viidiyoo isa lammaffaa yookaan paartii lammaffaa qabannee dhufnutti isuma kana jechuudha. Barnoota akkaataa viidiyoo itti tolchan yookaan edit itti godhan qabannee dhufnaa. Kanaadha hanga viidiyoo biraatti wal deemuun nagaan tura.